sakkangalle geeraan goota geeraan qabsaadha har'a miti duri geeraraan geeraa jira kan jedhame kanaaf qabsaadha in kufa nuti immoo ittiin deemna yakkamtootaaf finxaaleeyyii immoo seeratti hin dhiyeessina walii galla miti kana isin ijoollee warra naamusa qabdanidha kanaaf qaama biraatti hin deemnu gocha biraa keessa hin gallu sagaleen keessan asituu ta'e jimmaa dhageenya baaneet kan nuti dhufneerru qaawwa jiru hunduma isaa marsinee cufneet kan nuti jiru jechuudha karaa isaa ilamiin cufsiisneerra karaa sigmootiin karaa hundumaatiin jechuudha kanaaf gimbootiin galameera humni keenya bakka bal'aatti galeet kan jiru waanta ta'eetiif asin karaa saqqaa coqorsaa karaa kamiin iyyuu waa hunduma isaatti deemneerra maqaattiin is arganneerra adamsaadha kan jirru saatalaayitiitiin hordofamaadha kan jiru kanaaf isin gocha biraa keessa kan nu jalaatiin galte hojiin keenya akka nu jalaatiin fashaloofte yakkamaan kana keessa akka hin dhokanne isin waan biraa keessa akka hin galle geeraan goota geeraan qabsaadha har'a miti duri geeraraan geeraa jira kan jedhame kanaaf qabsaadha in kufa nuti immoo ittiin deemna yakkamtootaaf finxaaleeyyii immoo seeratti hin dhiyeessina walii galla miti kana isin ijoollee warra naamusa qabdanidha qaama biraatti hin deemnu gocha biraa keessa hin gallu sagaleen keessan asituu ta'e jimmaa dhageenya baaneet kan nuti dhufneerru qaawwa jiru hunduma isaa marsinee cufneet kan nuti jiru jechuudha karaa isaa ilamiin cufsiisneerra karaa sigmootiin karaa hundumaatiin jechuudha kanaaf gimbootiin galameera humni keenya bakka bal'aatti galeet kan jiru waanta ta'eetiif asin karaa saqqaa coqorsaa karaa kamiin iyyuu waa hunduma isaatti deemneerra maqaatiin is arganneerra adamsaadha kan jirru saatalaayitiitiin hordofamaadha kan jiru kanaaf isin gocha biraa keessa kan nu jalaatiin galte hojiin keenya akka nu jalaatiin fashaloofte yakkamaan kana keessa akka hin dhokanne isin waan biraa keessa akka hin galle geeraan goota geeraan qabsaadha har'a miti duri geeraraan geeraa jira kan jedhame kanaaf qabsaadha in kufa nuti immoo ittiin deemna yakkamtootaaf finxaaleeyyii immoo seeratti hin dhiyeessina walii galla miti kana isin ijoollee warra naamusa qabdanidha kanaaf qaama biraatti hin deemnu gocha biraa keessa hin gallu sagaleen keessan asituu ta'e jimmaa dhageenya baaneet kan nuti dhufneerru qaawwa jiru hunduma isaa marsinee cufneet kan nuti jiru jechuudha karaa isaa ilamiin cufsiisneerra karaa sigmootiin karaa hundumaatiin jechuudha kanaaf gimbootiin galameera humni keenya bakka bal'aatti galeet kan jiru waanta ta'eetiif asin karaa saqqaa coqorsaa karaa kamiin iyyuu waa hunduma isaatti deemneerra maqaatiin is arganneerra adamsaadha kan jirru saatalaayitiitiin hordofamaadha kan jiru kanaaf isin gocha biraa keessa kan nu jalaatiin galte hojiin keenya akka nu jalaatiin fashaloofte yakkamaan kana keessa akka hin dhokanne isin waan biraa keessa akka hin galle geeraan goota geeraan qabsaadha har'a miti duri geeraraan geeraa jira kan jedhame kanaaf qabsaadha in kufa nuti immoo ittiin deemna yakkamtootaaf finxaaleeyyii immoo seeratti hin dhiyeessina walii galla miti kana isin ijoollee warra naamusa qabdanidha kanaaf qaama biraatti hin deemnu gocha biraa keessa hin gallu sagaleen keessan asituu ta'e jimmaa dhageenya baaneet kan nuti dhufneerru qaawwa jiru hunduma isaa marsinee cufneet kan nuti jiru jechuudha karaa isaa ilamiin cufsiisneerra karaa sigmootiin karaa hundumaatiin jechuudha kanaaf gimbootiin galameera humni keenya bakka bal'aatti galeet kan jiru waanta ta'eetiif asin karaa saqqaa coqorsaa karaa kamiin iyyuu waa hunduma isaatti deemneerra maqaatiin is arganneerra adamsaadha kan jirru saatalaayitiitiin hordofamaadha kan jiru kanaaf isin gocha biraa keessa kan nu jalaatiin galte hojiin keenya akka nu jalaatiin fashaloofte yakkamaan kana keessa akka hin dhokanne isin waan biraa keessa akka hin galle geeraan goota geeraan qabsaadha har'a miti duri geeraraan geeraa jira kan jedhame kanaaf qabsaadha in kufa nuti immoo ittiin deemna yakkamtootaaf finxaaleeyyii immoo seeratti hin dhiyeessina walii galla miti kana isin ijoollee warra naamusa qabdanidha kanaaf qaama biraatti har'a waa'ee baalee yookaan madda walaabuun isinitti muudaateef dhufe rakkinoonni gurguddaan daangaa oromiyaa irraa akka isaan jiran salaalee horroo guduruu wallaggaa walloo achumaatii baatanii raattanii bilishaangul gumuz rakkoolee gurguddaatu jira daangaa oromiyaa karaa hundumaa caccabsuudhaatiif yaalee irraa akka jiran beekamaadha garuu yeroo ammaa kana kan madda walaabuudhaa adda sababni inni adda itti ta'uudhaatii fi inni kun eenyummaa sabaa guutummaa isaaniiti jechuun isa kaantu rakkoo hin qabu jechuu kiyyoo osoo hin taane madda walaabuurraati eegallee hamma jiru waan badaa
qe'een sun yookaan bakki sun gaafa dhaamu akka Oromoo kan rakkoon kun rakkoo baaleetii baalee qophaa jedhee nama ilaalu jira yoo ta'e baay'ee dogoggorre rakkoon kun rakkoo Oromoo guutu saayitii kana madda walaabuu waan lama barbaachisu tokko daangaa sanarraati akka hin buqqaane yookaan akka hin godaanneetii fi waan isaan irratti diigame irratti ijaaruudhaatii fi waan isaan ittiin jiraachuu danda'an itti hiixachuudha lammaffaan immoo kan hin hidhanne ergamaa nama hundumaa Oromoon hidhachuu qabaa nanaaf ejjennoo kooti. So baalen saayitii ammaa kan madda walaabuurra warra jiran harkarraa waa qabaachuu qabu. Isa ittiin lolaman tan harkarraa qabaachuu qabu. Kanammoo Oromootu dirmachuufi qabu. Namoonni karaa lamaatiin yaalirra tokko walitti qabamanii karaa tokko faayineenshaalii deeggaruudhaatiif guyyaa qabatanii jiru. Bakka sanatti Oromoon waan danda'u hundumaatiin lammaffaa immoo koomunitiin Oromoo hundumtuu jiru. Oromoodha koomunitii Oromoo erga jedhamee raawwateetiin booddee lolli amma nutti jiru lola eenyummaa keenyaati. Lola madda irraati Oromoon madda jalqabaati. Lola kanammoo tokko taanee yoo ofirraati hin dhaamne garaagara nyaatamnee dhufu akkuma kanaan dura taatu. Dhagaa rakkoo keessa yoo jiraanne rakkoo uummataa dubbachuun immoo dirqii keenya dirqama keenya eenyummaa keenyatti utuu bu'anii callisuun hin taane baaleedhaaf sagalee qophaa miti waan hundumaadhaatiin cina dhaabbachuun waan hundumaatiin deeggaruun waan hundumaa isaan hin barbaachisu kallatti argisiisuun dirqama nama hundumaa. Mootummaa taaniti jechuun isa kaantu rakkoo hin qabu jechuu kiyyoo osoo hin taane madda walaabuurraati eegalli hamma jiru waan badaa. Qe'een sun yookaan bakki sun gaafa dhaamu akka Oromoo guutuun dhaametti in ilaalamu yoo ta'edhaatiif yookaan rakkoon kun rakkoo baaleetii baalee qophaa jedhee nama ilaalu jira yoo ta'e baay'ee dogoggorre rakkoon kun rakkoo Oromoo guutu saayitii kana madda walaabuu waan lama barbaachisu tokko daangaa sanarraati akka hin buqqaane yookaan akka hin godaanneetii fi waan isaan irratti diigame irratti ijaaruudhaatii fi waan isaan ittiin jiraachuu danda'an itti hiixachuudha lammaffaan immoo kan hin hidhanne ergamaa nama hundumaa Oromoon hidhachuu qabaa nanaaf ejjennoo kooti. So baalen saayitii ammaa kan madda walaabuurra warra jiran harkarraa waa qabaachuu qabu. Isa ittiin lolaman tan harkarraa qabaachuu qabu. Kanammoo Oromootu dirmachuufi qabu. Namoonni karaa lamaatiin yaalirra tokko walitti qabamanii karaa tokko faayineenshaalii deeggaruudhaatiif guyyaa qabatanii jiru. Bakka sanatti Oromoon waan danda'u hundumaatiin lammaffaa immoo koomunitiin Oromoo hundumtuu jiru Oromoodha koomunitii Oromoo erga jedhamee raawwateetiin booddee lolli amma nutti jiru lola eenyummaa keenyaati. Lola madda irraati Oromoon madda jalqabaati. Lola kanammoo tokko taanee yoo ofirraati hin dhaamne garaagara nyaatamnee dhufu akkuma kanaan dura taatu. Dhagaa rakkoo keessa yoo jiraanne rakkoo uummataa dubbachuun immoo dirqii keenya dirqama keenya eenyummaa keenyatti utuu bu'anii callisuun hin taane baaleedhaaf sagalee qophaa miti waan hundumaadhaatiin cina dhaabbachuun waan hundumaatiin deeggaruun waan hundumaa isaan hin barbaachisu kallatti argisiisuun dirqama nama hundumaa. Kana Oromoo guutuuf hin dhaaba. Keessumaa koomunitiin waan kana itti yaada ilaala. Rakkoo ulfaataa nama karrayyuuf isaanirra jiru babbadaadha. Oromoon rakkina guddaa keessa jiraachuun beekama. San keessa darbuu dandeenya garuu hamma dandeenyu lubbuu walii eeguu qabna. Amma dandeenyu daangaa keenya eeguu qabna. Amma humna keenya waan sagaleen keenya dhimma baasu sagaleedhaati. Waan humnaan dhimma baasu humnaan waan sakaaniin dhimma baasu immoo kara dandeettan. Eenyummaa waaqni ganama nu badhaaseetiif jiraachuu yoo jiraachuu fi dadhabne moo duun filannoo hin qabu jedheen yaada. Jiraachuun immoo qooda keessa. Garuu eenyummaan keenya amma nuti irratti dhiibamaa jirruudhaaf irratti hacuucamaa jirru kun eenyummaa yoo dhabne jiraachuun keenya faayidaa hin qabne. Meebii namni biraan lakkeechuu danda'a. Eenyummaa keessirraati kaan hatamee kaan saamamee kaan humnaan yoo sirraa fuudhame jiraachuun kee maal fayyadare? Yoo jaboo taane isa humnaan isa hatame immoo ofiin deeffachuu hin dandeenye yoo ta'e humni keenya akka gadhumetti eenyummaan keenya akka dhabametti nuti immoo akka bannetti jira. Gosti keenya dugda duubaa maqaa isa waamaniitiin awwaala maqaa ofii isaatiinidha. Madda walaabuu tuquu jechuun kanaa wajjin wal qixxeenatti fakkaatan. Kun dhaamsa kooti. Rakkinni kun darbee gaaf takka waan kana hundumaa dagannee taree jiraachuu dandeenya ta'a. Ulfaadha an kara deema. Har'a waa'ee baalee yookaan madda walaabuun isinitti muudaateef dhufe rakkinoonni gurguddaan daangaa Oromiyaa irra akka isaan jiran Salaalee, Horroo Guduruu, Wallaggaa,
walloo achumaatii baatanii raattanii bilesh. Yoya ammas yoya ilmaan ayyaa bika jettan marattu nageenya keenya kawaqaa korommaadhaa koone raamade siraan qabu warra sanii baree fillee akka bulbultan nagaa nu bultanii sanii jannaa warra sanii dhihee fillee akka boota. Salaamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashabar kafuune nuuruu ariibuu qariibuu anaa dhufu welcome to Shaboo Media hunda keessanuu baga nagaa waliin jechaan. Egaa yoya ammas irra deebiidha. Waga ras bete na to isaatiin arjummaa isaatiin rahmata isaatiin waliin dachaasef gala dachaasoo keenyaaf galan isaa haa baay'atu maqaan isaa haa ulfaatu alhamdulillah rabbil alamin. Waaqa gamna nu godhe qobatee nu walitti waan dubbadu nu miidhagsi marii teenya illee nu eebbisi xumura keenya illee waaqa tolchina rabbi kaatibaa teenya nu haa bareechu ramadaanaan illee rabbi nu aafu warra qabatee akkanumatti illee hobbaafatee abachu bobbaafachuu keessatti illee araaramaa fi rahmata isaa harkatti illee waaqayyo nu haa taasisu. Akkanumatti illee kaa waaqni nagaa fi rahmata isaa ergamoota isaa hundarrattu haa buusu. Hordoftoota isaanillee kaa fi maatii isaa waayilootaa fi hordoftoota irratti illee asiif achitti illee kaa nu haa milkeessuu majannaa jechuudha. Fi nagaa qabdan baga nagaa wal agarree baga nagaa waliin dachaane. Ira deebiidhaan welcome to Shaboo Media isa jenna hunda keessanuu ewa gamna nu godhi gamna dhugaa fi arku beeku walii akeeku waan itti walii akeekatti illee kaa walii galee alaa galee waaqni taasisinna akkanumatti illee gawwaa miti gamna nu haa godhu gamna beeytee gumaa fi baaf sharrii fi shira durseetti dhufe illee beekee firra akka hoolaa gaafa qalansamii arkuu miti warra dursee firra arkee sharrii fi shira cubbuu nurratti qindoofte beekee baree wal barsiisee taa'ee irraa wal marhatee mala dhawatee irraa hoffalee irraa hobbaafatee waaqni waa taasisu. Galatoomaa warri amiin jettan warri salaamu alaikum jettaa jettan wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Hundi keessanuu hajaan teessan haa taatu haa guutu jenna welcome. Jalqaba sagantaa keenya ammallee kaa jimma deebinaa jechuudha. Aroonnoo jimma deddeebine dubbumaa jira jechuudha. Dubbumaa jira wanni jimma deddeebi'aa jiru dubbiidhaa jira jechuudha. Dubagaa dhaamsi achirraa nu dhufaa jiru keessaa uummanni falmataa jira. Warri geeraadhaa falmataa jira. Ati shanan gibeedhaatu wanni kaataniif obboleen keessa cinaan dhaabbanneef jirtu. Carraa kana fayyadama. Obboleessi keenya qalameen deemu. Ammoo lafti teenya deemuu dandeenya. Obboleessi keenya du'ee du'arraan galu ammoo waan keenya kan irraa buqqaane galuu dandeenya jechuudha. Buna keessan lafa keessan qe'ee teessan tadhab dandeeffachuu dandeessan. Jimma sabaa fi salammii sana harkaa saamte kan biraatiin ammoo kakanaa deeffachuu dandeessan jechuudha. Kakanaa deeffachuu dandeessan. Nama ajjeesaa isaniin jechaan jiru. Ammoo nama isan qalaa jechaan jiru. Ammoo qe'ee teessan deeffadhaa isaniin jira. Falmiin isan gaggeessaa jirtan uummanni Oromoo guutuurraa guutuutti isan cinaa jira. Alaa fi keessaan illee falmadhaa obboleen. Ammoo wanni biraa sossoba kaabinee kanallee dhugaan seenaa jechuudha. Dhimmi lama yaaddoo nuti taa'aa jira. Dhimmi lama yaaddoo nuti ta'u jira. Tokko kan beekte uummata kana hidhachiise isaanii jechuudha. Hidhachiisuu qofaaf hayyee malee itti kennaniif akka namni illee irraa tuquu hin dandeenye godhanii jechuudha. Qawwee isaanii tan obboleessa keenya Zaakiriin ajjeesan kana namni seeratti godheef isaanii jechuudha. Hidhachiisanii seera guutanii fi kannaniif ammallee qorachaa jirra oduu hedduudhaan deemaa jira ammoo namni hundi wanni irra walii galu isaanii ajjeeseen ifa bahaa jirti. Isaanii ajjeeseen ifa bahaa jirti. Ammoo harki kaabineef kaadireedhaa waan kana keessa hin jirtu jennee ammallee akka Shaboo Miidiyaatti xumuruu hin dandeenye. Ammallee sodaa qabna jechuudha. Lafa isaa oorruu isatti oduu deemuuti lafa buna isaa oduu deemu nama dhibbaan marsanii rasaasatti bananii isaa fi nama 6 amma nama 7 ajjeesanii jechuudha. Eega ajjeesanii illee kaduu illee qalan. Kanaafuu taateen tuni akkamitti akka inni dhufu beekan akkamitti akka achitti qophaa'anii jechuudha.
sogaa qaama bulchiinsa keessa jiru kan beekee lafa san maybe qottee duudhaadhaaf dabarsee kannuu barbaadu lafa investimentii san gaa dhufu jira gaa wanni akkasii san nama mul'atti jechuudha wanni akkasii nama mul'atti ammoo gaa ragaa aga beekee ragaatti harkannoo ammaan dura akka shalagu barraa haasawaa jirra jechuudha wanni biraa kaabineef kaadireen badiin isaanii ture akka beekee hin beekamne ummata walitti qabaneeti jimmarraa beekee godinarraa fiigaa dhufanii saatalaayitiidhaanii faannoo finxaaleeyyoota saatalaayitiidhaanii hordofaa jirraa karaa sadeeruu cufaa jirraa bahuu hin danda'ani isanummaan manatti nurraa galaa hojii keenya kana nurraan balleessinaa qaqqablee isan gaasiifnaan adeeroo ka hidhachiise ati akkam gootee qabda ka ajajeetu ajjeesisee ati ta'uu inni mala jechuudha kanaafuu ummata falmatullee beekee falmii hanqisuudhaaf sabataaj godhuudhaaf ummata falmatee gubaa isaa baafachuu deemullee gawwoomsuudhaaf yaalii godhaa jira jechuudha kaabinee fi kaadireen asaamuna bar isan nama beekee abbaa keenya ummata duratti kofoo irraa baase jechuudha surree irraa baase waan nagee isan gaafate darasanyii isan gaafatee fi surree nama guddaa sanirraa abbaa isan dhaluu danda'u irraa baaftanii jechuudha haraamuu yaatuun kanaafuu hawaasi keenya kan jimmaadhaa mariin teessan wal jidduutti ta'uu qabdi ifii mari'adhaati furmaata barbaadadha furmaata kaabineef kaadiraan eeggatina akka isa sossomanii manatti isan galchuu deema gaafa mana galtan booda ammoo tokko tokkotti guuranii isan hidhanii qawwee isan irraa eeguu ta'a gara mootummaa beetee oromiyaa irraa isanii dhagaa jirru dhaadachuu jiranii ummata keenya kafalmatee qottee duudaa firraa guuse kana amma hatattamaan beetee kaabineef kaadireedhaan qottee duudaa galchaa jechaa jiranii jechuudha. Eega galchuu taate keenya amma sagal dura baqatee aduu fi roobni beetee irratti wal dabru jiru kana ijoollee fi daa'ima badda walaabuudhaa warra naannoo kanaa ginirratti beetee boqqee kana beetee naannoo Somaaliirraa buqqaan nama miiliyoon lama kan faca'ee adaamaa shaashamanni addunyaa keessa faca'ee kana halamaa bikkatti hin goone jechuudha. Bar guyyaa sadiin guunne waan nama ajaa'ibsu jechuudha. Amata sagal dura alaamana ofirraa buqqe namni garagalee tulaalee hin jiru jechuudha. Namni sadarkaa pirezidaantii Oromiyaa dubbateef hin jiru. Arra beetee taatee guyyaa lamaa duraa kanatti duruun beetee galchuu qabna jechuudha. Eega galchuu taate amata sagal duraa san galchi. Sanii lammuu miti jechuudha. Saba Oromiyaa keessatti nuti lammii lammaffaa taanaa jechuudha. Ifiinu qalanii ifii rabshaa kaasanii rabshaa san jecha dheeysanii namni tokko ilaalan duune ilaamma. Namni tokko hin duune beekadha. Namni tokko irraa madoo. Waan balleessee beekaaf dheeysee hotee jechuudha. Namni isa tuqees hin jiru. Ummata mufatee garraani dheeysanii yaa'an. Hoggaa dheeysanii yaa'an mootummaan duruuni beektee qubatumattee fi eessan yaatan. Nuti isan deebise. Yoo jimma irrattis lammiin tokkoffaan silxee lammiin lammaffaadhaa guraagee ka sadaffaadhaa amaara ka afuraffaadhaa oromoodhaa jechuudha. Jimma gubbatti. Odoo isaan kun oromoo tana buqqisanii ni galchitanii jechuudha. Ni galchitanii. Qawwee qabanii. Kanaafuu haa Oromiyaa irratti waa lammii afuraffaan taanuu jechuudha. Ummanni jimmaadhaa falmadhu adeemu. Falmadhu. Lafti irraa guushite tuni takaleessa kaabineef kaadireen hattee si harka isaanii kannite jechuudha. Jimma qooda qabdaa yoo qooda qabaattan Goojjaam keessaa waa beektee keessummaadhaa bulchaa isan hin jenna jechuudha. Yoo qooda qabaattan. Yoo Gondar keessaa qooda qabaate jimmi beektee Amaarinis jimma keessaa qooda ni qaba jechuudha. Ati bar jiraachuu dadhabdee jimma keessaa ilmaan kee yaasaa jirti. Ilmaan kee biyya alatti yaasettee ilmaan kee itti taphataa jirti Somaaleen. Miilaan kiiloomeetira 2000 deemee Somaaliyaa dhaqaa jechuudha. Achi lubbuu qabsiiseeti doonii ubeetee dhimmiftuun seenaa jechuudha. Meeqaa dhidhimee meeqaa halluuni yaada. Kanaafuu nuti wanni jennu Oromiyaa gubbatti kaajara nama nuunahu akkamitti dhabne. Nama guyyaa lama ala buluu dhokkanii jechuudha. Kafaannoo Wallagga keessaa
horroo guduruu keessaa fi wallaga bahaa keessaa kuma dhibba meeqaan godaansifte kamana kuma 70 irra gubanii godaansisan sani nin galcha jattee maan dhaadannee jechuudha. nama qalee finxaalayyuu jettanatu nama qalee dheeyse namni isaanii hin jiru wanni ati beektee quba dhoottee fi waraana ergitee fi waraanaan dabaaltee ajjabdee finxaalayyii qeetti nu deebiftuuf maali jechuudha. So jimma keessa waa lamaa deemaa jira humnaan isanitti deebifne jechaa jira takka lammaffaa gawwoomsaa jammas galaa nuti tugumaa isanii baasaadha yoo biyas kaabinee fi kaadireen guma oromoof baaftee beektii jechuudha. Yemetti dhiyaa daasoo isaanii. Geeraan qabsaadhaa biraa keessa kan galle geeraan gootaa geeraan qabsaadhaa har'a miti duri geeraraan geeraa jira kan jedhame kanaaf qabsaadhaa hin kufaa nuti immoo ittiin deemnaa yakkamtootaaf finxaaleeyyii immoo seeratti hin dhiyeessine. Walii galla miti kana isin ijoollee warra naamusa qabdanidha. Kanaaf qaama biraatti hin deemnu gocha biraa keessa hin gallu sagaleen keessa qaasituu ta'in jimmaa dhageenya baaneet kan nuti dhufneerru qaawwa jiru hunduma isaa marsinee cufneet kan nuti jiru jechuudha. Karaa saayileemiin cufsiisneerra karaa sigmootiin karaa hundumaatiin jechuudha. Kanaaf gimbootiin galameera humni keenya bakka bal'aatti galeet kan jiru waanta ta'eetiif asiin karaa saqqaa coqorsaa karaa kamiin iyyuu waa hunduma isaatti deemneerra maqaatiin isa arganneerra adamsaadha kan jirru saatalaayitiitiin hordofamaadha kan jiru. Kanaaf isin gocha biraa keessa kan nu jalaatiin galte hojiin keenya akka nu jalaatiin fashaloofte yakkamaan kana keessa akka hin dhokanne. Soga saatalaayitiidhaan hordofuu jiranii jechuudha. Waxa jibni kana waliin hafe jechuudha. Yoo saatalaayitii namicha isa hordofu adeero haa teeknooloojiidhaan illee bikka san geenye jennee yaadnu jechuudha. Wali takka yoo akkas taate kan beektanii namicha beektee ifi fajjeessiftanii bara. Amma nuti tanaa olillee itti dabruun barbaannu ammoo gaafiin nu qabnu mootummaan Oromiyaadhaa ummanni Oromoodhaa waan kan akka gaarii jala deemaa dubbii jimmaadhaa. Yoo beektee hotte duudaan nama qalee dheeyse finxaalayyiin nama qaltee if badii isii beektee dheeysite mootummaan Oromiyaadhaa ka jimmatti deebiftu taate maalii fi obboleen keenya kunoo amata 5ffaaf deemanii warra yuunivarsiitii Wallaggaa keessa jiru warra magaalaa Shaamboo guute obboleen keenya ka Oromoodhaa ka Wallagga irraa aanaa 3 irraa fudhatan maan galchine dharrarraa warra gandaa 46 irraa godaane maan galchine sodaattu boqbaaqa Oromiyaa bulcheetii Amaarri dhaabbatee irra fincaana jechuudha. Shimallis Abdiisaadhaatu sitizina lammaffaadhaa godhaa jirti Oromiyaa keessatti. Onneen qabani bara. Onnee beektee lammii fiitiif qoma dhawatanii hoggaa jarri godaansiteetti galchan hin qaban. Ammoo ummanni keenya nuun godaansifne hoggaa ifii balleessanii deeman bishaaniif nyaataan jala fiiganii jechuudha yoo hotte duudaa. Bishaaniif nyaataan jala fiiganii azuu achuu gajjeellam bakka nageenyaan መልሳቸዋለን ይቅርታ አድርጉልን ኢኻቤቴ መሰረያ ማኒ ሁዱ ኸይሰ ገረፈኒንሳ ቢየቴኝ ከዋለሚ አፍረፋላንታኑ ቢየቴኝ ተዋለሚ አፍረፋንታ በር ኢላ አራ ኡመተ ባለ ራቡቀ ሞቱማን ናኖ ኦሮሚያላ ቤከምቲ ኸኒቴ ፊ ኻቴን ዱበነቹ ሜቢ ኦቦሹ በልስ ቤቴ ጅማ ደቁን ኢሳኒ ማላቹ ጅማው ደቀ ሆቴ ዱዳ ኸይሰ ዳበቴ እንደዚህ አይነት ግጭቶችን አንቀበልም። እንግዲህ ከቤታችሁ የተፈናቀላችሁ ሁሉ የወደመ ንብረታችሁንም መልስላችኋለን መልሶ መቋቋም እናካሂዳለን። የኦሮሞ ህዝብ መንግስትና ህዝብ ደግሞ እናንተን በመፈናቀላችሁ ከልብ ይቅርታ እንጠይቃለን። ወይ ዋንደባት ቦቅባቁባ ከላታ ዋርጃይባቲ እቹ harmamura fi harkamuraan tun beete adonno warra onne muranii jira jechuudha karaa anoolee kanatti beete harmamura bokkam harkamuranii bikka garii ammoo onne irraa muran na fakkaata jechuudha Oromoo. Saboo nama miiliyoon 70 hoggantee miiliyoon 80 hogganteeti Oromiyuma keessa waan biraas hin gaafanne baradeeru. Oromiyuma keessatti Oromoodhaaf mirga eeguu dadhabdanii jechuudha. Barduruun baaraganii
kaabinee fi sadarkaa caffeetti sadarkaa pirezidaantitti duruun dubbii jimmaadhaaf lubbuu bikka kaayaan dhabanii. Lammaa Magarsaadhaa dimoogiraafii jijjiiree jaanii bar nuti bar qalamaa jirraa jechuudha. Akkamumattuu Finfinnee ta'uu Oromootti ol galcha jette jaaniiti lubbuu hafuuratti kotanii buusanii jechuudha. San beekaa saboo biyya mirgatti hin qabne tan maafiraa isaanii dhiifne jechuudha. Maatti rakkatan kallattiidhaanuu silaa uummata Oromootaaf ifa akka taatu yoo Oromiyaa Oromoon bulchuu hin dandeenye warruma nu bulchuu jiru kanaafuu kan naqaateeru. Amaarri kallattiin waa bulchuu jechuudha gaafa sanni beekan. Kunu kanamaan galchine adeero Shimallis Abdiisaadhaa kabajaa hojjete. Kanamaan galchine mee hawaasa garsiisi. Hawaasa sinqee qabattee basi barbaadaa jirtu. Hawaasa sinqee qabatanii Abiyyi Ahmad Shimallis Abdiisaa barbaadaa jiran. Isaan kanamaan galchine jechuudha. Amas sagali Rabbii suubi sodaadhu. Amas sagali jechuudha. Atik tana hagarmaa yoo bira kutee gaarii yoo keessa kutees. Keessa kutees ni fokkatti. Ammoo uummanni Oromoodhaa yoo warri beeytee obboleessa keenya qale. Ifumaa dheessee biyyaa baafate mootummaan naannoo Oromiyaa ka galchitu yoo taate wannummaan beeytee warri madda walaaba yoo mootummaa isan galchin ifiifuu gala. Dhumaadhaawu deemaa gara mana keessanii buqqaa mootummaan eeggatanii jirtan itti dhiyaadame haati ta'e waan jettu dhageeffadha. Bishaan goommana aanan ijoollee teennaa go. Bishaan goommana danfa amma buddeena ijoollee teennaa go. Kanaafuu nu bakka keenya bakkeen dhaqullee hin jirtu bakkeen itti kaanullee hin jirtu feexoo keenya hin jaalan malkaa keenya hin jaalan karaa keenya hin jaalan lafti garaa nu nyaatu namni garaa nu nyaatu lafeen asii awwaalamte garaa nu nyaatu hobbaatiin ijoollee teennaa garaa nu nyaatu kanarra yoo mirgi dubartii hin jiru jedhan malee nu amma akka waggaa tokkoo jala uummata mariisaa jiran mirga dubartii takka giddiin harka nurraa fuudha jennee kadhataa jira harka keenyaa nurraa fuudha sila mootummaa biraa gad dhufee qajeelchu moo asuma nutti taphata nu akka mirga dubartiitti adda keenya baane hin mari'anna mootummaa keenya lukaa miti makiinaa miti lukaan hin dhayi lukaan bira deemu karaa nu waaban alhaallee bulchaan gandaa barreesse akka dubartiitiin nu waa kennu waraana isillee barbaadu siinqee teenya fudhanne Abiyyiin bira deemnee zaahir akkana ijaara bulchaan gandaa yoo si beekee si kenna simannuun jedhe bulchaan gandaa chaabbaanu akkati hin deemna siinqee teenya hin fudhanna mirga keenya kasarbame nu eeggamuu qaba. Mootummaan nu eeg itti sokki itti dhayi itti dheen isan dhaan nutti dhee dubbachuu wannummaan dubbannu kun iyyuu madda osoo wannan ta'in tokkoffaa dhalti namaa kabajamu mirgi dhala namaa kabajamu lammaffaa ammoo nu ijji bar ijji takkattiin tuuti waa hedduun daangeffama nu ijji nu ijataanii gara maraan kaabaa kibba ifaa baha nu diinaqa warra dhalaa jedhan makiinaa keessattuu nu jibbaa jiranii maaliif jennaan hattuu keessaa harka qabnu waan ta'e hattuu keessaa harka qabnu waan ta'e dhaamti nu dubartii jibbaadhanii maaliif jennaan bineensa baannee halkanii jiru. Doga taakkanatti beetee mootummaa tiyya pirezidaantii kiyya piraamiministeera kiyyattee Shimallisii fi barkaa jarri kun hundi waa lammiidhaa miti jechuudha lammii. Akkana kabajaasiyaa moo dhiifteeti hasi quban qabne kanama qalee yakkamaa dheessu jiru. Saatalaayitiin si barbaada. Saatalaayitiin nu barbaadani. Hamee dura saatalaayitiidhaan zammana kaasee barbaadaati harka isan hin jenne jechuudha. Iskandar Naggaafaa saatalaayitiin teessee hin agartu. Ha Oromoo qalee kan inni agarte immoo. Boqbaa akka haadha raa'u. Anyway, tana hagaraan biraa kutu jiran. No wifteeti waan biraa keessa seenaa tana hagarumatti hin bira kutaa. Oduun biraa gara beetee biyya irraa dhufaa jirtu keessaa ni dandeenya ni goona. Oduun biraa beetee gara biyya irraa dhufaa jirtu keessaa mootummaan federaalaa waamicha godheedha. Shaarukaan ABO fi KFO PP sadeen kan ta'anii waliin mari'achuudha. I think waliin mari'achuun akka rakkootti fudhatu. Dhaqaa mari'addaa. Ammoo ajandaa keessanii murteessaa jechuudha. Maalirra mari'attanii warra ABOtiif KFO illee isa sadeenuu mee onni irraa araara san barbaada. Onni irraa be sincere
be genuine. So yoo qulqullummaadhaan dhugaadhaan dhuftanii teessan araarri isa waa fagoo miti jechuudha. Walii gallaayu ammoo yaaddoo warra kaasee jira. Dubbaa dadar adeeroo isaa deebiteerra baga nagaan dhufte welcome hundi keessanuu warra boodara dhuftan welcome saniin jira. Ibsaa keenya maasi qofachiise kan galaan nu gubate. Duuba abaa'oo kaafaa'oo fi piippiin teessanii mari'achuun rakkoo hin qabdu. Marihadhaa ammoo mariin teessan ummata Oromoodhaa jidduu galaa godhatu dantaa national interest ummata Oromoodhaa. Dantaa biyyoolessa Oromiyaadhaa jidduu gala godhadhaadhaa isin jenna. Yaaddoon gara beektee woborraa dhuftee si jirti jechuudha. Xalayaan woboon baase amma miidiyaa irratti gabaasaa galte keessaa woboo wanni abaa'oo woboo wanni jechaa jiru abaa'oo fi kaafaa'ootti piippiin fayyadamuu deemtidha. Jaarsummaa sobaa diraamaa sobaa fayyadamtee nama nagaya jaalatu fakkeessuudhaaf addunyaa fi biyya keessatti illee ololaaf isaniif fayyadamuu deemaniiti eeggadhaa waan akkana keessatti hin hirmaatinaan yaaddoo beektee waraana bilisummaa Oromoodhaati jechuudha. Ammaan dura gaa abaa'oo fi kaafaa'oon deebisaa isaan kannan hin agarre. Kanaafuu qeequudhaafillee deeggaruudhaafillee nama dhiba. Wanni nu jennu ammoo mootummaa tanaan hoggaa woboo wajji haasootu abaa'oo fi kaafaa'oo maaliif ala dhiisuu feetee jennaan jechuudha. Zaanzibaariif Taanzaaniyaatti maaliif ala dhiifte? Woboodhaanuu maal jennaani? Gaafa obboleen kee ala dhiisan sani maaliif beektee isaanillee dhufan malee wajjin haasoo maaliif hin jiinidha? Ebargaa akkasitti dhugaa waliin raggalchuun barbaachisaa jechuudha. Warra kaafaa'ootiif warra abaa'oodhaatiin wanni jennuun ammoo bikka beektee woboon hin jirretti mariin tun bu'aa qabdi jennee yaannudha. Taa waliin mari'adhaa ajandaa san gubbaratti ammas woboolleen itti ida'amuu qabaa ja'a jechuudha. Kophaatti isa nyaachuufadha. Kaleessa woboo qabateeti abaa'oo kaafaa'oo dirreetti dhiisee booraa qabsoo Oromoodhaa bikka lama cabsuudhaaf tattaafatee jechuudha. Amma ammoo abaa'oo fi kaafaa'oo qabatee woboo alatti dhiisee mooraa qabsoo Oromoodhaa bikka lama cabsuudhaaf shaarukaan itti jiraa jechuudha. Walii gallaayu kanaafuu bikka tanallee ofirraa akeekkadhaa isaniin jenna ammoo taa'anii PPO jaasoon haraami wahayoon haasoon maal gootanii jechuudha. Isan damee siyaasaati warri siyaasaa kanuma haasaa jechuudha. Rasaasni keessanii fi dirreen qabsoo teessan haasaa ammoo haasawa bu'aa qabu godha. Haasawa beektee qaawwa nutti hin banne godha. Tanallee haganatti isin madhaammannaa jechuudha. Abaa'oo fi kaafaa'oo mootummaa jaasoon haraami jenneen ama haasawa. Ammoo ogaa haasawtan dhimma beektee woboodhallee kaasaa ta uummata Oromollee kaasaa. Keessaa dubbii daangaadhaa kaasaa. Dubbii jimmaadhaa, ta wallaggaa, ta dharraadhaa, ta fantaallee, ta walloo. Gaamma kilaastara beektee PPdhaa Amaaratti duuchisaa jirtu kilaastara Amaaraa jennaan jechuudha. Kilaastara Amaariyaadhaan duuchisaa jiran kana sagalee taa'aaf kilaastara akkanumatti illee Somaalee irratti duuchisaa jiran dirreedhaa Cinaaksan, Tulluu Guuleed, Madda Walaabuu, Mooyyaale, Fadis, Asaboot, Bordaddee, Mi'eesso wakaa lafti biraatis hedduu na gargaaraa tun ammoo gaa kilaastara Somaaleeti jechuudha. Somaalee irratti duuchisaa jiran. So gaa Oromoo akkanatti waxxaraa jiranii jechuudha. Gamanaan kilaastara lafa Oromoodhaa tolchaniitti Amaara irratti ramadanii Amaaraan beektee bobbaasaa jiran. Yeroo guddaa warri naannoo Oromiyaa keessatti bobbaa jiru warra beektee fi isaan hidhachiisan jechuudha. Faannoon naannoo dharraadhaa ta mootummaa Oromiyaadhaa hidhachiifte. Ta Jimmaa ta mootummaan Oromiyaa hidhachiifte. Tan mootummaa federaalaa hidhachiifte. Tan beektee wallaggaadhaa ta mootummaan federaalaatiif Oromiyaadhaa hidhachiisan. Akka dhugaa walitti himuu qabnaa jechuudha. Gamanaanis namni Liyyuu Haayilii baajata Oromiyaatiin doggomaatiin mootummaa Somaaleedhaa baajata keenyaan Somaalee waraana nurra leenjifattee if hin danda'ani beekadha. Humna waraanatti leenjifatan hin qaban. Waraanaa miti mindaa ifiitu itti kafalan hin qaban. Cookii barsiisaadhaaf itti kafalan hin qaban. Waan nurraa muramuuni mootummaan Somaaleedhaa mootummaan Hararii Affaariif bikka hedduun waan Oromiirraa qabeenya Oromiyaadhaatiin doggoman durgoo keenyaani qawwee bitanii irra duuchisan jechuudha.
بل أورمون بكتكت اللي خاطر رو فرادو كندنجس أما دريدا خيست أما ديده مشان اتفراد ميتوي خليسة فديسين دوي نمي كوكا بونجور إيه تلو قولي كيسا نما خيني دومي تكامي سومالي تك موتومان أبدي أورمو أجيفتي أورمو سامتي أورمو واغوتي توهنا سيرا جلا هوشتي نما نوهيتي نغرتي يتوي أبدي اللي نورا أرى فيفو مسارات جارمي في جراتوي مني فيلا إسا مليون إبسا ديو دي باسا نانجا مني إني كيسا قم ريبوبليكان غاردي دا نيقام أبدي اللي أتتيغا بيتي بالي سنين بكاددا ورامة روزي ساقي سيدنا ميچوكي مندي ورا روزا رأيتا كغوتو غيسا دي فيجا بيكابي داني nyaanni fi'amee dhaqaa fi jechuudha. Dhalaan babbareedduun piikaapiidhaan deetiin. Ilmaatu abiyyira namni raahaa godhu jiru wanniidha jechuudha. Abdiilee. Takka gumaa nuun baafne takka nuun dubbanneessa. Takka nu dubbattanii beeytanii jechuudha. Walumaan nama kam. Kanaafuu irra deebi'uudhaan uummanni Oromoodhaa mirga keetii falmadhu jaarmoonni keenyaas tana hundaa kaasuu danda'uu qabdanii jechuudha. Kursi raasoo qabdan wanni beeytee annaa jaasuutu keessa abaa'oo kaafaa'oo fi woboon abiyyoo juggaa teessanii haasawtan ummata keessan baraaramu raasaa kursiin tirfiidha. Kursii fi maarree eegeen tirfi adeero walii galla waan beeytee irraa hafuu dandeenyu jechuudha. Wanni dura lafa kaa'uu qabdan daangaa Oromiyaatiif ummata Oromoodhaati. Ummata Oromoodhaa ajandaa godhadhaa, Oromiyaa ajandaa godhadhaa, Oromoo Oromummaa, Oromiyaa fi Oromiyummaa afran kanatti walii galtan kursiidhaan haboolti irraan kaa'enne abbaan fedhe irraa ta'u. Bakka mirgi Oromoo tiifametti dirqama ittiin qabnu jechuudha. Kanaafuu ajandaa aangoodhaa kan ta'e abdii guddaa qabna. Ammaas woboo alatti hin dhiisina abaa'oo fi kaafaa. Shaarukaan maanuu isa hin dhusiisin. Manguddoo haatimaa balleessuu deemaa jechuudha Abiyyi Ahmad. Manguddoodhaan rabbi haatimaa ta'e sanaatutu yennaan jechuudha. Miila tokko duruun beeytee boolla keessanii jirtanii seenaa teessan ifirraan balleessina. Waan beeytee Oromoon madaalle rakashatti fi gurgurinaa jennaan. Haasoo immoo mirga qabdan qulqulluudha gurbaa gufuullee ittiin ta'ina. Taa mari'adhaani waan Oromoo Oromummaa Oromiyaa fi Oromiyummaa satta dhugaadhaa dura haa. Oromoo baraaraati aangoo teessan aarsaa godha. Kajeellaa aangoo irraa haa. Yoo Oromoon jiraatte umri tana booda aangoo maal isanii gooti jechuudha. Ammoo Oromoo baraaraa isan jedhan tanaa ganaa biraa kun. Woboodhaanis wanni jennuuni bohaa atis isanis haa beektee basaffaru qunnaa tasaffaruudha. Kaleessa beektee haa jara kana waa si maqaa dhawwaan dhageenye jechuudha. Si jara maqaa uummata kana isaan fiddan malee jettee haal dura isii kaayeen dhageenye. Isaanis dogoggora sana akkam goone abdii guddaa qabu. Qabxii tanarratti haasofne turre jechuudha. Amata lama dura gaafa isan Zanzibar deetan abaa'oo kaafaa'oo jennee isatti dubbatu turre haqa jettus lafa kaa'uu qabna jechuudha. Gaafa san gaafumaa fi fiigaa deetanii ubbaleen keessaa ala dhiibtan. Akkasitti addeessan qoodee jechuudha. Goolii ajaa'ibaa takka isanii galchee wanni san ammoo bilaashi beekan. So waan hin taanee fi abaa'oo fi kaafaa'oo ala dhiibtanii jechuudha. Kanaafuu kaafaa'oo fi abaa'oodhaanis jarana waan hin taaneef beektee maal jettanii araara minaal baataatiif akiraa teessan hin balleessina. Haatimaa teessan hin balleessina. Xumura seenaa keessan hin balleessina. Oromoo fi woboo hin irraanfatinaa isan hin jenna abaa'oo fi kaafaa'oo. Hagara yoo jenne akkasirra wana fakkaatti. Qabxii itti aantutti waggaa tarfannu dabarru paasapoora haalee baasuu deemti Itoophiyaan warri duraanii hayyee mee jecha afaan Oromoo qulqulleessuudhaa duula beektee afaan Oromoodhaa xurii jecha xurii afaan Oromoo keessaa baasuu irratti Dooktarri afaan Oromoodhaa obbo Mahammad Siraaj yaalii isaanii odoo hin dinqifanne keessa biran dabarru gurbaa kana gargaaraa bira dhaabbadhaa isanii jenna. Odoo inni keessaanillee nu dubbisee afaan Oromoo kana waliin duula afaan Oromoo guddisuu kana sila meegaa piroojeektii afaan Oromoodhaa MPO meegaa piroojeektii of afaan Oromoo ceesifnee afaan Afrikaa godhuudhaaf odoo tursinee fi gaarii jennaan
إسان اللي خانوا دول جناني دوا جاه تكافر دوا لما جاه دوا جاه لما فرصة دي أفان أرومو دقاقو قبا ميقا عراو محمد سراج جتشي إني نوتي المامو فالإمال تجرى طورين عرا مؤخيه تنوتي فرا فولي دربي نتامي gurra irraa murii fi gurra irraa muriin hiikni isaa adda adda. Maaliif ta'e irraa hajuu yoo jecha duraatti maxxansinee fi yoo addaan baafee garaagarummaa fidaa jechuudha. Gurra irraa murii yoo jenne gurra irraa waa murii jechuudha. Gurra irraa murii yoo jenne immoo gurruma sanuu murii darbii jechuudha. Gurra irraa murii fi gurra irraa muriin hiikni isaa adda adda. Maaliif ta'e irraa hajuu yoo jecha duraatti maxxansinee fi yoo addaan baafee garaagarummaa fidaa jechuudha. Gurra irraa murii yoo jenne gurra irraa waa murii jechuudha. Gurra irraa murii yoo jenne immoo gurruma sanuu murii darbii jechuudha. Gurra irraa murii fi gurra irraa muriin. Hayyee obboleessa keenya gurra irraa murii fi gurra irraa murii waan ajaa'ibaati. Arragaa seerlugaadha irraa baranne jechuudha. Seerlugaa afaan Oromoodhaa nahwii afaan Oromoodhaa irraa baranne gurra irraa muriin gurra irraa murii. Beete gurra irraa waan takka beete irraa murii jechuudha. Gurra miti waan gurra irra jiru irraa murii. Gurra irraa murii jechuun guutumatti irraa murii. Mee bakka gurraa tana odoo PP keenya akkam taate ilaalu. PP irraa murii fi PP irraa muriin wahii kaaniif akkamii jennaan jechuudha. Aboo ati nuun deebisee shari'aa loo jiraatu. Bakka malee jirta tana deebisaa ummatumaaf dhiifne jechuudha. PP irraa murii fi PP irraa murii tana ummanni Oromoodhaa shaakalaa jennaan jechuudha. Qabxii ittaan tuttuqaa tarkaanfannee paasapooratu bahaa jira jechuudha. Paasapoora haaree baasaa jirti. Paasapoorri kun duratti gaa paasapooraaf maalleeninu alatti maxxanee dhufa jechuudha. Alatti hojjanii fidanii amma immoo biyya keessattuu oomishuu deemanii jechuudha. Kaabineef kaadireedhaaf ammoo dubbiin tolte jechuudha. Mootummaa kana beetee kaabineef kaadireen shawwadaa jirti. Akkuma beetee misooma irratti shawwadaa jirtutti waa hundarrattuu shawwadaa jiranii sogaa paasapoora haaree abbaa laata paasapoora haaree ba'u kana hoo karaan irra laafaa uummanni itti argachuu danda'u tolfamuu danda'a. Tanaas agarumaan biraa kun paasapoora haaree abbaa jira. Kunis gaa akka beetee qulqullumni isaa kun hagam takka eegamedha. Because booda bayoo paasapoora beetee raasha uumtan taate ka secuur hin ta'in taate ka beetee istaandardii addunyaa hin qabne yoo taate foojariidhaafuu karaa banaa gaa addunyumarra tuudii paasapooruma kanaanuu seenuun keenya biyya namaa seenuun keenya ni ulfaata jechuudha. Kanaafuu alatti oomishuu wani nu fayyaduu fi istaandardii paasapoora keetiiti security paasapoorii keetiitti ol kaasa. Gaafa beetee waan maallaqa dhadhaawatanii jiraniif ifirraa biyyuma keessatti oomishuu deemanii jechuudha. Duratti gaa Biraanannaa Salaam jaaniitti jira jechuudha. Gaafa dargilaa kitaabni itti oomishamu dhiiroo Biraanannaa Salaamiitu paasapoora Itoophiyaa oomishamu eessatti hojjaniin beeynu jechuudha. Bikkuma darrasanyiitti geessitan sosaa yoo taate haadeeroo paasapoorri keessan akkanumaan waan inni fakkaatu natti mul'ate jechuudha. Akkanumaanu. Kanaafuu ummata keenyaawwan jennuun paasapoorri biyya keessatti tolfamaa jiran akka biyyaalarraa dhufe sani kwaalitiin qabuuti khaliixaatti godhadhaa jechuun hin galle. Khaliixaa jechuun beektani egaa khaliixaan tabeetee quraanaaf tolchanii jechuun biyya keessa kaa'e amma baayibila keessa kaa'e. Walii gallaayu kanaafuu paasapoora biyya keessatti oomishamu waan beektee kiisha keessattuu dhumuu danda'u khaliixaa itti hodhaati akkasitti beektee haadaan maraati kiisha kaayyadhaa inni waatu bobaa jala fannifadhaa isan hin jenne jechuudha. Paasapoora qarshii 50,000 100,000 baafte yoo kiisha si dhume ammas deebitee baafatta jechuudha. Akka sii turu yoo barbaadde khaliixaatti godhadhaa. Aboo haa gorsumaa jechuudha yedantaa keetti yoo feete. Aboo khaliixaatti godhadhaa. Tanaa sagalaan biraa kun. Qabxiin itti aantu beektee gabaasaa waraanni Itoophiyaadhaa galmee waraanni ittisa raayyaa biyyaa galmee galchee waraqaa qorannoodhaatti galchanii gabaasaa isaanii gubbatti wanni isaan jedhan malee mootummaan kufuun isiin mala. Mootummaan kufuun isiin mala. Ammoo eega kufee booda ABO fi onag jaaniin onag jaawissaa fi
wayyaane juntaan wal fixuun isaanii wal fixanii kanaafuu numaatu isanii wayyaan biitii diigamti wanni lolluuf amma nuti yoo mootummaan tun diigamte kufte jarri waan waliin galleef ifirraa isaan kana dhookuu qabnaa isaan kana dhowuu qabnaadha waan dabaati so tanaa saagal waan biraa kun bal'inaan gabaasaa isaa barbaaddatanii arkuu dandeessan jechuudha online irra barbaada wanni ittisni raayyaa wanni haareenni inni jechaa jiru keessa mootummaan tokkofuun isiini mala ammoo mootummaan tokkofte humni sadeen kun waliin galanii wal fixanii eenyu ABO fi KFO fi faannoon tanaa sagalaan bira kunnaa oggaa bilbilchaatti sanii dachaanaa jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessatti illee kaadhiyoo nama hedduudha qaqqabanii hidhanii security beetee teessuma gamtaa Afrikaadhaatiif nama hedduudha hidhan Tigreen haareetti ammas walii qabamtee hidhamaa jirtu Finfinnee keessa. Isaanis waan ittiin tolle jechuudha. Isaanis waan ittiin tolle Eeltiraas kophaa wayyaanee haareetti shaabii ummata illee haareetti hidhatti guuraa jiranii jechuudha. Hanqa teessuma inumaatu keessummaa dhufte pirezidaantoota dhufan kana ajjeesuudhaaf warra karoorfate itti dhaqqabnee jechaa jiranii jechuudha. Ammoo galmi Afrikaadhaa hedduudha bareechate jechuudha. Musaa Fiqillee gaggeessan ifirraa saahiba Abiyyiidhaa harka mirgaati. Abiyyilleen gaasoo jajjabaa godhe qamadiin irraa bitadhaa jeen jechuudha. Namni Afrikaa keessaa akka Kaanadaa ol Ameerikaa fi Austraaliyaa ol oomishni qamadiidhaa na biratti bikkaa kaa'uu dhabeeti warri Afrikaadhaa shari'aa nabi shari'aa rabsu qamadiin irraa bitadhaa jeen jechuudha. Shaarukaan goota bara. Goota beeytee gootan kijiba sodaanne jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Inni hubaytee yoo wayitti amanan akkuma isaa kanatti amanuudha jechuudha. Qabsoota yommuu ta'u dhugaan bira jirtu ta'u uummanni keenya beektee afaan guuttateen dubbanattis waan nama ajaa'ibsiisu jechuudha. Inni kun akkana jechuudha. Biyya biddeenni qarshii 40 seene keessatti inni qamadiin irraa bitadhaa jechuudha. Ammoo Musaa Fiqii galatoonfatee jira. Tanaa sagalaan biraa kun hedduu beektee hedduu keessa kutuu barbaadu. Qabxiin biraa tahaftee ati teessuma beektee Awurooppaatti godhamaa ture keessatti itti aanaan pirezidaantii Tiraampiidhaa haasawni inni godhee fi dubbiin Awurooppaadhaa walitti hin deemne jechuudha. Inni Yuukireenii fi waan Awurooppaan isa hojii haasawuu barbaaddu dhiiseeti mirga dubbachuudhaa nama dhokkaa jirtan jeeni Awurooppaa hasasee jechuudha. Awurooppaa himata itti badee Awurooppaanis gaatara irratti hundaa'anii aboo dimokiraasii nu barsiisa jechuudhaan irratti deebisaa kannanii fi san keessaa namni deebisaa kanneef keessaa tokko chaansilara Jarmanii jechuudha. Tanaas hagan inni bira kunne oduun baay'eedhaa mootummaan Suudaaniidhaa I think gara wanniidhaa seenachuudhaaf wanni xumurachuuf deeman wanni faannoo moohuudhaaf xiqqishoo isaanii hafe duraan godaananiitu Poort Sudaan jedhanii amma kaartuun qabachuudhaaf tattaafata guddaa keessa jiranii ammoo Abiyyiin kan takkaanillee itti sadaqatee jechuudha. Miiliyoon 15 itti sadaqatee jechuudha. Miiliyoon 15 mootummaan Itoophiyaadhaa Suudaanii sadaqatee jechuudha. Dhiiroogaa tanaas meebii Sheekh Anwaar ni gaafannaa jechuudha. Odoo madda walaabuu namni humni dhibbi meeqaala taa'u jiru qabeetee humni dhibbi meeqa ammaas Wallagga keessatti alaamana ofirraa buqqee jirutti Wallagga keessatti odoo rakkoon tun Oromiyaa fi Oromiyaa alattuu jirtutti miiliyoona 15 jechuun maallaqa Itoophiyaatti miiliyoonni tokko miiliyoona 150 toora miiliyoona atiin karoonno miiliyoonni 15 toora miiliyoona 200 taasa birri miiliyoona 200 gaa arjoomtee fi jechuudha. Shari'aatti gaamee Sheekh Anwaar wanni jennuuni odoo mana kee keessa beeltee jirtu sadaqaan alatti ni baqqaatii tana sheekotiidhaaf dhiifnee jechuudha. Jarana qophite nyaataarraa yaasumarratti xumuranne. Warri Jimmaadhaa falmii teessatti fufa gawwoomsa kaabineetiif kaadireedhaan dhagayina saatalaayitiidhaan beektee
nama obboleessa keenya ka qale kanuu keessanii baasan hin jiru jechuudha. Odoo saatalaayitiidhaan nama badee qabani zammana kaasee fi Iskindir Naggaadhaatu hidhaa jira jechuudha. Tana qalbifadhaa. Lammaffaa uummata kana ifiif badii fi beekanii dheessanii godaananii jechuudha. Nama ajjeesee nama du'e qale jechuudha. Bara waan hin jirre addunyaa tana gubbaa. Nama ajjeesanii nama du'e qaqqalan kana duuba gaa isaan kana mootummaan Oromiyaadhaan nin galcha jettee qoma dho'ochuu isaanii kanallee lola keessan hin dhaabina. Warra isan qale qeetee isin irraa deeffata. Furmaanni akkasuma. Maal uummanni yakkamaa eega finxaaleeyyuu jettee mootummaan uummata kana moggaaftee maal isan biraa godhanii jechuudha. Maal isan biraa godhan. Nuti nama ajjeesaa isin hin jedhu ammoo qeetee isin deebifadha. Gaa uummanni Oromoo bakka jirtan marattuu warri dirreedhaa kilaastara lamatti mootummaan tun uummata kanarratti ambaduuchisaa jirti. Eega Shaabiyaa Wayyaan irratti afeerti. Beektee Dharra irratti, Fantaalee irratti, Wallagga irratti, Jimma irratti mootummaan tun qottee duudaan afeeree jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kan hidhachiisu waan isan taate isanii hidheellee agarra. Isanii beektee seeraa isaan dhiyeessallee agarra jechuudha. Kanaafuu takka itti dhiiftan, takka ani ajajjan, takka haalaan jeesitaniif jechuudha. Waa hundaafuu harka keessan kana keessaa fagoomte. Takka kilaastara beektee bahaa hojjettaniin Moyyaaleen keessa jirtu, Gujii haga tokko keessa jiru, Sikkoo fi Mandoon keessa jiran, kan beektee Harargeen lixaa keessa jirtu, Harargeen bahaa keessa jirtu Dirreedhaa dabalatee kanaas kilaastara Somaaleedhaatiin weerara itti balan jechuudha. Uummanni Oromoodhaa lafti teenya kan saamamaa jirtu, namni keenya kan du'aa jiruuf waan mootummaan Oromiyaatii fi mootummaan Federaalaadhaa karoorfatteef malee odoo isaan hin feene namni weeraruu miti kajeeluun jiru sagantaa keenya xuurannaa haga qophii tana fakkaattu waliin dachaanutti sagantaa keenya hordofuu keessan ulfaadhaa galatoomaa ABO fi KFO'nis jarana Oromoo dursa national interest Oromoo irratti mari'adhaa woboos qaama marii keessanii godhaa isaniin jenna gaa sagantaa Shaboo miidiyaa hordofuu keessan ulfaadhaa haga qophii tana fakkaattu waliin dachaanutti hedduu isin jaalannaa nagaa waaqa.